rakkataan akka miidhame jechaa fi Roozii illee kaleellee taanaan waliin haasofneetiin hin jirra dhimma kanarratti yoo yaadatu taate mana eenyu irratti mana mifta irratti natti fakkaata waliin haasofneetiin hin jirra waan adda baasuu qabnullee isirra adda baafneetiin hin jirra jechaadha. Waan ammoo kara keessaatiin kara biraatiin illee haasaamuu qabu kara sheetichaatiin illee waan adda baafanne qabna jechaadha. Bira taree anatu hiisisee jedhe sheetichi suni har'a ammoo asirratti bahee inni hiisisee jedhee har'a ammoo kalee achirratti ol bahee miidiyaa irratti obboleessi kiyya fuula akiraa jira rabbii walgahii jechuun kuni obboleessa yaadame obboleessa ta'ee akkas jechuun isaa maalitti nama galcha. Lammaffaa irratti hin deebisaniif lammaffaa irra wayita deebisaniif jedhe maal jedhe bakka taaziyaa jira jedhe. Kuni marti maa barbaachise hawaasa kana mara jechuun maa barbaachise. Obboleessa isaa harka ofiitiin hidhee osoo jedheetiin namatti himaa jiru ragaan osoo nama bira jiru har'a ammoo as inumaayyuu namni hiiseetiin hin jedhe nama kanaati jedheetiin maqaa itti moggaasee ofirraa dhiibee ammoo ofii isaati kan godheetiin hin jedhe ofii isaatiyyuu viidiyoo irra dalagee kun Rooziin dubbachuu dandeetti. Ofii isaatiyyuu viidiyoo irra dalageetiin hin jira jedhamaatiin hin jira. Har'atti ammoo akka qulqulluu godhanii dhibbaan dhibbatti keessaa galanii nama kanarratti yookaanatu jiraata yookaan namsantu jiraata jedhaniitiin hin xiqqoof dhaaduun illee hin barbaachisu. Kanarratti ammoo Roozii illee gaafanneetiin hin jirra maal irratti hiisiftee wanni ati hiisifte hin jira jennaanii kunoo ani silxaana illee ani harkaan qabu ani mootummaa miti nuun jetteetiin hin jirti Rooziin. Osoo waan akkasii kan danda'u taate waan maqaa biraa waafadha malee maal gocha maqaa kanaan na waamtanii jedhaatiin hin turte. Namni hiisisuu illee hin danda'u nama baasuu illee hin danda'u jetteetiin hin jirti. Asirratti ammoo ajandaa godhaniitiin amma ammoo jedhanii booyuuf boochisuu fi ammallee akka waan bareeda dalaganitti asirratti haasa'uu fi wayitanu ammoo dhugaa itti himneetiin hin jennu. Maal nuun jedhanii inumaayyuu jibbaa dhuunfaa wayiin irraa qabda waan taateef naan jedhe maqaan dhahee jibbaa dhuunfaan irraa qabda waan taateef waan biraati wanni itti irraa qabdu malee waan jibbaa kanaatiif miti naan jedhe namni dhugaa yoo walii hime jechaadha. Kanaafiyyuu miftaamee itti fufi. Yaa akkuma ati jette dubbiini jirra galata isaa baga wal agarre. Ani Roozii dubbisnee turre kana dura waa'ee kanarratti hidhamuma abuniitiin sheekaa gobbaatiin wal qabatee Roozii dubbisnee waa hin taanetu deemaa ture waa hin taanetu hafarfamaa ture. Roozii waamnee haasofsiisnee turre Ubeedii wajjini isiinis waan gara isiitiin jiru ifa gootee waan jiru guutuu nutti himtee jirti siigalee akka dhugaadha isiin tuni nama dhuunfaatii nama jiruu fi jiraatu nama hiisisuu dandeettuu miti nama illee mana hidhaatii baastee hiisisuu dandeettuu miti siigalee. Viidiyoo kana dalaydee jirti. Viidiyoo kana dura garuu akka namni biraa sheekaan roobe akka viidiyoo kana irratti dalage Roozii irraalee dhaga'uu hin dandeenyaa nutti himtee jirti siigalee. Kanaafuu deebee ammootu keessaanillee namni baay'een naa ergee jiraan. Akka sheekaan roobe harka keessaa qabu hidhamuu isaarratti akka inni harka keessaa qabu namni baay'een naa ergaa ture. Siigalee. Namni ammootu deebi'ee asirratti dhufee nama kana mara irratti nama 5,000 fi wahii irratti bakka iluunfaa jiranitti mana Mubaarak Musammaatitti namni kun gara akiraa deemee jira jechuun immeejii akkamii uumuu barbaadeeti. Mucaan kun mana hidhaa jira. Siigalee. Qaama mootummaa irratti iyyuu waan akkamii uumuu barbaadeeti. Sila achi keessatti ajjeesan jechuu barbaadeeti moo qaama seeraatu achi keessatti ajjeese jechuu barbaadeeti moo maal yaadu maal uumuu barbaadeeti. Siigalee. Hin wareerre siigalee namni ati nama wahii jaalachuu dandeettaa jibbuu dandeettaa haa ta'u garuu nama kamiyyuu du'aan hin jaalattu. Nama kana mara irratti 5,000 irratti bahee hin du'ee namni kunii jechuun anaaf qaaniidhaan saalfadha bakka isaa siigaleen akka ijoollee baalee takkaatti akka ijoollee roobeetitti in saalfadha siigaleen waan akkanaa bahee uummata kana mara fuulduratti waan akkanaa haasa'uun in saalfadha. Deebee ammallee maal jedhaa waan kana wanniidhaaf deema siigalee sukkuumee gara biraatti jallisuudhaaf siigalee wanni ani kana jedheef namni mucaa kanaa sagalee tahaa hin jiru. Haa namni gabbahee sagalee namni martinuu sagalee tahaafii jira siigalee. Bakka namni kun haa bahu maalirraa hidhama nama kana maalirraa hidhan siigalee wanni irraa hidhan hin jiru. Manni hidhaa jechaan inumaa isaaf bakka gaarii wahii geessuudha. Siigalee. Kanaafuu namni kamiyyuu ima haa bahu ka jedhu sagalee taheefii jira. Garuu bifa kanaan dhufee nama wahii bifa du'aa wahiitiin lafa kaahanii namni kun du'ee jira jedhanii uummata kana mara keessatti namni hin jinqamin hin jiru. Even ati mubee atiyyuu
haga fedhellee jibbu nama kana haga fedhellee jaalachuu baaddu du'aan hin jaaladhu jettee haasawaa turte si galee. Diinniyyuu alagaaniyyuu si galee alagaaniyyuu bifa kanaan gadi bu'ee bifa kanaan xiqqaatee ilma namaatiin nama ruuhiin jiruuf du'a hin hawwu si galee obboleessa ufiitii miti. Sagaleen karaan sagalee ittiin namaa ta'an karaa baay'eetu jira. Karaa baay'eedhaan sagalee ta'uufii danda'a. Garuu bifa kanaan gadi bu'ee du'ee jira jedhanii uummata sammara irratti haasa'uun deebi'ee wata bilbilli illee itti bilbilame taaziyaa irra jira jechuun sheemiidha anaaf si galee. Bakka isaa itti saalfanne. Nama keessattuu maqaa sheekaa dhahatee wayita kaan daawwaa godhe jedhee deemurraa waan akkanaa dhagahuun saala si galee. Gara biraatiin illee xiqqeena biraa namatti fida. Deebi'ee ammallee viidiyoo biraa dalagee. Viidiyoo inni fidee dalagee dhufe maa inni rooziidha namni hiisisee maali waan akkanaa kan inni dalagee jira viidiyoo isaa laalee dhufe yaani. Waan ofii godhanii deebi'anii namatti quba qabuun faayidaallee hin qabu. Wayita quba tokko namatti qaban qubni afurii kun ammootu akka abbaatti deebi'ullee beekuu qaba namni. Akka gara isaa jiru jecha. Kanarratti Roozillee waan tokko tokko nu haa jettu mee Roozirraa yaada isii fuudhii mube galatoonni. Roozii mee jalqabarraa waan jiru jalqabarraa takka jedhamee waan jiru mee naa ibsi nuu ibsi. Sibira waan jiruuf yaadni tokko tokko dhiifama wajjin. Osoo gara Roozii hin deemin waa xiqqoo dubbachuu barbaada. Ani Roozii takka argeen beeku yeroo jalqabaatiif argu jira TikTok irratti. Eessumattuu argeen beeku maqaa isii Roozii hedduu beeka garuu Roozii tana hin beeku. Amma fooloo godhe takka hin beeku. Dhugaa dubbachuu jiraan. Wanni irraa dubbataa jiru mana namaatitti ijoolleen bananii nama 1,900 irratti bakka sheekaan roobee jirutti duula isirra godhaa jiran. Ajjeefamuu qabdii mallaqa walii guurraa akkana goonaa hin dhabamsiifnaa akkam isiin nama kenna dhabamsiiftii gosti isii gosti Roozii jedhalla. Gosti Roozii tuni roobe keessatti humna godhattee nama kennarra dhiibbaa godhaa jirti. Kanaafuu gosa tana roobe keessaa dhabamsiifnaa. Sheekaa roobeettu kana kaa'ee achirratti mariin godhamaa ture. Ol bayeeti ati maal mataan kee maal ka dalayteef nama biraa irra duultaa jedhee anaa dubbii eegale achi keessaa ganna darban ansaniif dhufee mana banadhe. Tokkoffarratti Roozaa waan dubbachuu qabdu amma dubbachuu namni sheer sitti hin goone sheer Roozatti godhaan jennee an ufumaa dubbachuu jira. Dhuftee rabbi si fide. Dhaamsi tokkoffatta ansii qabu. Duutee badda malee balatu bu'a malee TikTok irratti namni sheer si godhee dhayxee gastii namaa seentee ofin salphisin naa qabadhu. Dubbachuu barbaadda. TikTok kan qabdaa magattu kee laale 100 wayi qabdaa mana kee banadhu ibsa kennuu qabdu deebii ofirraa deebisuu qabdu viidiyoon ta'e laayiviin ta'e mana kee keessa dubbadhu. Salphinni ati salphiftu maali beektaa? Yoo mana hoolayyiin sheer si gootee gastii namaa keessa dhayxe salphatte ofillee xiqqeessite warra keellee gosa keellee xiqqeessite. Lammaffarratti ati kana booda ganda san keessatti diina hedduu qabdaa of eeggannoo goota. Sa'aatii itti baatu sa'aatii itti galtu situ laallata obboleettiitii. Nama mobaayila sirraa butu nama duubaan dhufee si dha'u nama baajaajii si buusuun beektu waan taateef diina sitti godhee jira waan ta'eef sheekaan roobee of eeggadhu. Ba'aafi maal jedhee mucaan kun gaafa achii gadi ba'e mucattii tanan dhiisuu anillee hin dhiisu jedhee dubbate viidiyoo hojjatee jira. Dhaggeeffadhu. Yoo ati waan kana ka gootullee taate yoo maatuu dhimma kana ka gootu taate an siiquunnee jira. Dhiiraati. Nama mootii kee tuqe nama kee tuqe nama mootummaa kee arrabse waan saniin kunoo waan kana godhee jettee dhayxee himtee poolisni si dhageettee yoo nama san hiite ati dhiirummaa qabdaayu ufiin boone. Sadaffarratti akkuma jarri fira qabdu warri amma gara sheekaa dhaabatee lolee balaa buusee miidiyaa kanarratti ol nadhiisaa gannadhiisaa jedhu kun atillee gosa qabda fira qabda zarii qabda nama si jaalatu qabda. Dubbiin tun asitti akka qabbanoytuuf gosummaa keessa ati hin galin nama si tuqe hoo fira keettu jira gosa teettu jira nama keettu jira. Tan akkasii naa qabadhu maaltu ta'e waan jedhu irratti asirratti kiliir godhi ofirraa deemi wanni an sii dhaamu jala sararee ammallee irra deebi'ee duutee badda malee mana sheekaa hin taane mana jaraa dhayxee gastiin seenteen dubbatin namni dhufuu barbaada mana keetti dhufee si waliin marii haa godhu itti ufi. Nansan gastii siddatanyaa ofiiyyuu siddatanyaa karaarra jiru warra karaarra taa'eetiin nachi afaan banu sanitti walaa ziyaar maal maali qeeransa
Lubbu bakka waan ittiin kennu takka takka jedhu dubbatin. qoositti maa na ajjeesuu miti ana ufirraa iskaarbii xurii akkana narraa godhuu hin danda'amu beeki yaa naan sodaatin uma takka roobee tiyya biyyatti dhaladhee guddadhe na jala jirti uma takka naan sodaatin abshir jedhe inni biraa ani nama hojiiti nama dafqee bulu malee nama irdaataan kadhadhee kadhaadhaan zakaadhaan jiraatu miti inni yasiraa sa'unee maannime haqanyaal ani ifaajee xaareetiniin bulu sarjarii ta'eetu ka'ee ji'a lamatti kaan hojii kiyyatti gabba hojiin beekama malee basiraa eenyu mittaawwaqa waan akkanaatiin illee hin beekamuuti ani. Inni biraa wannan siin jechuu barbaade sheekaa roozattu isisee qaama seerattu hidhe wanni beekuu qabu abbaan barbaade qaama seerattu hidhe qaama seerattu hidhe maaliifi abiyyiin tuqe abiyyiin arrabsa hidhamee jira waan hin jenne afaan isaa hin laqallaqe hin baxraaniqe seerri hidheenii jira seerattu hidha malee roozaan waa hidhuu waa hiikuu aangoota akkallee hin qabu ani taraa sa'unee ani roozaa qofa. Qaama seeraa ani hin hoogganu qaamni seeraa mootummaan hoogganama malee roozaan hin hoogganamu ani deemii nama wayii hidhi jedheeni ka hidhu suni eenyudha qaamni seeraa seerri uf kabajeetiin hin jiraata ani seeraaf bultuudha kabajanii na yaaman dhaqellee viidiyoon akkaataan inni itti dalagame muu beekiyyaa isattu na dura dalage sheekaa roobee amma kijiba inni asirraa baxraaniqu kanallee dhiise sa'u kana hidheellee sitti mullee hin danda'uuti ani. Viidiyoo mucaa wayii gadi dhiise sheekatti sheer godhan tokkoffaa irratti jechuu abbaan fedhe amanu abbaan fedhaa dhiisu namni nasa qalullee waan godhullee jiru kijiba takkallee yoo ittiin makuma rajjaallee qaba iskiriishuutii qaba jiloolleen gadhiisee raasii erga viidiyoo naafneet momaali mucaan jedhu wayii gadhiisnaan sheekatti sheer godhe sheekaan gobbaa waan hin taane keessa seenaa jira waan akkanaa kana gadi dhiise dhooggeena barroozaa viidiyoo argee rifadhee jira aniyyuu viidiyoo irratti dalagee jira. Irratti dalagaa jira seeni ilaali naan jedhee ammallee deebise na biraa zooraa jira hin deemne irratti dalagee ilaan naan jedhe sa'aatii 4 sheekaaf viidiyoo dalage tokkoffaa irratti viidiyoo inni har'a biyyiin hin arrabsine roozaan akkana gootee ka jedhu fidee irratti maxxansee jecha inni jedhe san waliin irratti dalage deebi'ee inni har'aa qeefanseef godhee qaba as keessa sitti agarsiisa osoo gasti kiyya taate sii fiduu danda'amu beeki fidee poostotee waan haasee irratti haasee abbaa daawwaluutti illee dawaawwalee deebi'ee ammallee ani viidiyoo sheekaan qabamee jira jedheetiin seera jala olee jira jedheetiin kan dalagetti roozaa anaaf hin dhabduu maa irratti dalaydee akka inni hidhamu nu akka dubbiin ol baatu hin barbaanne ani mistirumaan keessaan poolisatti ergee viidiyoo kana ji'a takkaaf akka hidhamu namni godhe ana naan jedhe barreeffamaan qaba iskiriishuutiidhaan qaba akka jedheetiin ka inni natti erge keessa akka inni hidhame akka dubbiin ol baatu ani hin barbaadu. Mistirumaan keessaan viidiyoo kana ergee qaama seeratti akka inni hidhamu ji'a takkaaf namni godhe ana hiisisee naan jedhe achirratti us ati niisisne jedheeni mara ati niisisne kijibin jedheeni ka barreessee mara jira mube dharaasuun inni waan godhe hiisisellee ani hin beeku an seera hidheen beeka kanarraas taree kaleessa du'e jedhee haasee galgala ajandaa godhe akka ummanni kun isa jibbe beeke akka kijiba isaa inni baxraaniqee ummanni kun kijiba itti qabe waan beekuuf ganamaan ka'ee du'e wanne an jedheef daraan hidhamee mana seeraa jira namni hiisise rooziidha roozii tokkana godhe mee qaamuma seeraa kam hooggana ani eenyuudha ani qaama seeraa kam hooggana sheekaan roozaan hidhamtee ulfooliin ani kantiiba dawwalee akkana godhee baasisiise jedhee jira kijiba isaa namni hagana waan hagana ga'u kana baxraaniqa ani sheekaan hidhamee sittaayimumi ani abunii zaareem zamadeeno har'allee borillee ani abunii qiimi matakkallee ittiin qabu wannati naa beekuu ni qabdu abunii osoo ani dahee bakkaan ulfata'ee ciisutti Roza Brandarat shiitiin isiituu ruuhii qaba jedheetiin nama maastaawoo qanaa dalageerraa yaabuni an bakka dahee ciisutti bakka nayyuun argin suuqii kiyya naan dhufin shittoo biraandi akkanaa roozarraa argatan jedhee naa dalage abuniin suuqii kiyyatti dhufee ani caatii kenne caatii bitee fi bishaan bitee fi waan mara godhee fi baxaam inna galateefa suuqii kiyya laabii waliin seenaa qiimii takka walitti hin qabnu anaa fi abunii wannati beekuu qabdas birattillee gaafa amma qiimii walitti qaban jedhe manam aynat qiimii ani kinoo waajjira poolisaa jira yoo barbaade abuniin liwaaxaa michilaal gaafa tuuniin dandeettamu fe takkaa waan takka waliin jenne hin beeynu gaafa viidiyoo kana argee fi jennaan silkii kiyya wanna ollee jechuu wallaaluullee danda'a sii galeemi na beekeellee ta'uu danda'a na beekeellee ta'uu dhabuu danda'a abdaadan bal'arratti hin dawwaliin maali naan jedhaan itti dawwalee jennaan sii galeemi qiimii biraa anaa fi abunii wanni takka wanna walitti qabnu takka hin jiru obbo baxaam itti jaaladhaan ana abuniin beeytaanillee unkaan ani deebi'ee hiisisuuniifillee sii galeemiti namni viidiyoo irratti dalagee namni marti akka argu godheessa. Wannati beekuu qabdu fooloorsii 680 qaba sheekaan fooloorsii 600 inni poostotee sa'a furduuba kaan gadhiise namni fooloorsii 600 ho'isan 600 ho'isan osoo ilaalin kiyya 100 jedhee qaamni seeraa isa qabee isa hidha kana maqaa kiyya dammoo akkanaan na balleessaa jira kun homaayyuu miti ani osoo nama qiree akkasitti jecha an jedheen qaamni seeraa isa hiise inni har'a maqaa na balleesse har'a maan seensin ani maqaa dharaan isa maa galchuu ni dhabe
waan wahii baqa akkanumaan zim jedhee faawulii keessa nagalcha homaayyuu ani kanallee keerin goone irrallee hin kenne ani nama hojiiti nama hojii kiyyaan beekamu namni martinuu na beeka basiraa'een omittaawwaqa waan xixiqqoo akkanaa shufuroo akkanaa kijiba inni akkana ganda keessaan deemu kanaanillee ani nama beekamu miti namni roozii barbaadu dammoo abbaa barbaadde maan taane feestoo feesii natti dhuftanii na dubbisuu hin dandeettan ammiidiyaa irraa abbaan barbaade iyyee iyyuu baate jechuu saree na duubaatan caccaatu bootaa kenne hin beeku ani rooziidha dhimma roozarraa qabaa miidiyaan nan oolchu miidiyaan nan bulchu ani kotteetii yarra jiraadha dafqee ifaajee fideetiin duniyaatti nyaadhee jiraadha kadhadheetillee lammaan nyaadalla ummaanni meeqanya namni roozaa hin barbaadaa roozarraa dhimma qabaa jedhe naada wali bakka barbaadetti illee sitti dhufa karaa ittiin dhufeen astaan aggadee deebisaan sodaa takkallee onnee keessaan qabu maaliif namni dharaan maqaa nama nyaatu ufumaa itti saalfata dubbii tana boriiftaan eegaa ufii itti saalfata malee kijibe mucaan du'e jedhee taaziyaa hime itti dawwalee mubie wanno irra kaanii itti dawwalan taaziyaa irra jira jedheeti mucaa ajjeesee geesse mucaa waan godhe ammallee dubbiin tun garam deemaara mubee mucaa kana waan godhe geesse ajjeesisiiseetu yookaan nyaata marziin itti ergeessi jammara abuniin akka inni hin jaalatuun abunii sheekaan kun sheekaan hidhamee baasuunii didanii waajjira poolisaa kanatti waliin dubbisaniiti waan ati naa beekuu qabdu wallaahi abuniin dhufee na kadhatee miila jala na jigee roozaa minin bihoo wandimmeene unaan jedhe sheekaan osoo har'a du'e ani zaakirii liistiroo xaragaa namni zaakiriin jiraachisu ana naan jedhe inni xalaata na godhate nan dubbisu koon na araarsi naan jedhe namni ani abunii fuudhee poolis xaabaa sheekaa roobee bira fide ana abunii fuudhee jara xalaataa ka waliin dubbise abunii qabadhe hin jira nama baay'eedhaan bira deemne abunii fuudhee waajjira poolisaa sheekaa akka inni dubbisu namni fuudhata sheekaan hidhamee jiru namni fuudheen abunii fi isa ol dubbisiisee iyyuu an deebisee amma naa fi abunii xalaata guddaa wayii nu godhee nauma xalaata walirraa qabnu waan meeqa nu godhee fide ajandaa naan uumataa jira rabbiin kana kara hiiketti ni kaa wamaa wanni nama ajaa'ibu takka illee hin jiru namni na barbaade ammallee har'allee borillee dhufuun dandeettan adraasha kiyyan beeytani karaa deesisiin jedhe kanumaa mubee kiyya geeffadhee jira galatoominaa ulfaadhu. Tole galatoom dhugaan jirtu tana namni yoo dhugaa jirtu akkana dubbatu hin jaalatan wanni amma ganama kana godhamaa ture bakka inni jirutti mucattii tan akka diinaatitti isii birayyuu taranii gosa isii arrabsaa turan gosti isii tun jedhan baalee kana keessatti roobee kana keessatti humna nurra fudhattee jirti dhiibbaa nurratti godhaa jirti gosa tana balleessuu qabna sadarkaa mallaqa guurraa bira geette hooleeyyiin mallaqa guurraa taftaf jennee waa wayii goone isii san waa goona seenuu qabdii ajjeefamtu an waan akkanaa kana hin jaaladu natti hin tolan hin beeku nama rooza amma arge amma dura takka arge hin beeku warra balkaaba gaafa namni kenna shiraan deemu natti hin tolan amma dura maalirra dubbataa irra namni kenna kasi komando baalagee baay'ataa jira baalagee nu keessa jirtu tana of keessaa baasuu qabna jenne gaafa namni kenna baalagee bakka hundaa gadi yaanii lakki baalageen kennamaa hidhame baalageen kennamaa to'annaa jala oolee sheekaa roobee barsila ummanni roobee gadi ba'ee nuu hidhamuu qabaa nama burjaajessee nama lubbuun jiru du'e jedhee miidiyaa irratti holola godhee jedhee sila bar nuu hidhamuu qaba jennee gadi baanee silaa himachuu qabna sheekaa diidaa ummata san guutuu keessa sheekaa roobee sheekaa gobbaa ummata abuuniin ummata san guutuu keessa taa'ee magaalaa keessa deeme Dr. Abiyyi unkaan asfaaltii ijaaruu miti surree ofiitu jijjiirachuu nama hin dandeenye jedhee mootii irratti duulee maqaa ummata baalee balleessu. Dheengadda akkuma isin argitan obboleessi isaa ammoo tuyyuu sadarkaa sanit deemee akka waan hora booqaatiif asfaaltii fi bishaanii fi maabiraatiin hin gallee akka mootummaa ta'eeti yakka inni dalage beeytan baatii lama hidhamee dhiifama gaafatee viidiyoo hojjannee fi firii sheekaa roobee jennee gadi ba'e. Sheekaa diidaa ummata saambituu arrabsee beeksisanii xiqqeessee baatii tokko hidhamee deeme namni waan dogonkora kalee irraa hin baranne jaldeessi yoo hidhame jaldeessi maa hidhame jettanii maa waccan. Anyways dubbiin jara kanaa kabbaadidha waan akka salphatti ilaalluu miti madda olaa buba kana gahan nutti yaada yoo qabaattene. Jala koomentii barreessan iddoo argaan jira jabaan ture jalqaballee reefi mana wayii jala ture dafee bakka sanii deeme rooziin yoo kantiibaa roobee taate hin beeku duraan kantiibaan turre mucayyoon tun leenjistuu maashalartiiti godina keenyallee magaalaa teennallee sadarkaa oromiyaattillee dorgommii adda addaa irratti nama hirmaachaa turte nama naamusa qabdudha nama argitee kaleessa ambii dinagdee maanu keessatti horatta jenneetiin hawaa turre har'a qe'eesii keessatti isin biizinasa dhuunfaa nama dalagataa jirtu dhugaan jirtu tana jechaadha. Garuu warri har'a asirraa wacu kuni
nama hedduu taajjabnee jira. Namni tokko namni si beeku tokko asirraa dubbataa hin jiru. Koomentis ilaalaa jirra. Mucayyoon tuni dogoggoruu dandeessi akkuma jetti amman tana dubbachaa turte dogoggorri jiraachuu danda'a. Arrabsuun asirratti nama arrabsu uummanni keenya kuni namni gaafa guyyaa waliin nama fide guyyaa walitti nama fida. Wallaahi dhugaa sitti warra isirraa isii wacu kan